arra jechuudha akkamitti viidiyoo barbaadan tokko YouTube irraa akka buufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo deessin jedhee YouTube irratti argitan tokko akkamitti galarii keessan keessatti download akka godhachuu dandeessan haaluma salphaadhaan jechuudha kana isinitti agarsiisa. Viidiyoo namaallee YouTube irraa buusuun bada maxxansuu buusanii maxxansuun hin barbaachisu garuu yeroo tokko yoo isin barbaachise akkaataa itti buufattan isinitti agarsiisa. Kana isin jedha agadhumaan waliin tura. Video ko like gochuu hin dagatina warroonni haara dhuftan immoo subscribe gochuu hin dagatina mallattoo ishii kana ol gonjettu irra tuqaadha. Barnoota haga ammatti isin darbargachuuf iddoo video jettu kana tuqaa sana booda viidiyoolee barnoota hedduu jira seenaa irraa baradhaan isin jedha dafee isinitti agarsiisa agadhumaan waliin tura. Video YouTube irra buufachuuf appii tokko qofa isin barbaachisaa jechuudha. Appii sana Play Store keessa argattu. Erga Play Store keessa seentanii haala kanaan itti katabdu jechuudha. Erga haala kanaan itti barreessitanii appii viidiyoo download godhan hedduu jira jechuudha. Kun hundi isaanii viidiyoo download godhu jechuudha. Appilikeeshinoonni kun hundu. Kanaaf isin as keessa kan isinitti tole buufachuu dandeessu akkuma argitan namoota miliyoona 100 ol itti fayyadamaa jechuudha. Akkuma argitan kun kanaafi kan isinitti tole as keessa buufachuu dandeessu kana akkaataa itti fayyadama isaa akkaataatti viidiyoo immoo YouTube irraa download godhattan isinitti agarsiisa. Jalqaba jechuudha YouTube keesseentu erga YouTube keesseentanii jechuudha. Viidiyoo buufachuu barbaaddan jechuudha. Itti irra seentu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo caaluu buufachuu barbaadu. Ergaala kanaan keesseentanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko buufachuu hoo barbaadan jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana buufachuu yoo barbaade jechuudha. Viidiyoo hacaaluu kana buufachuu hoo barbaade bakka share jettu kanarra tuqxu jechuudha. Erga appii sana buufattanii kaatanii erga bakka share tanarra tuqxanii jechuudha. Appilikeeshiniin suni iddoo kanarratti isinii ba'a jechuudha. Appii sun amma aanan buufadhee jiru isa kana achirratti share gootu jechuudha. Achira dhooftu ibsaan eeggadha. Erga haala kanaan isinii baase jechuudha. Akkuma argitan yeroo appii sanarratti share gootan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Iddoo kanarratti xiyya diimtuu mallattoo gadi garteertu kun jirti download kan jettu kana achirra tuqxu jechuudha. Iddoo kanarratti erga appicha irratti share gootanii kaatanii jechuudha. Kuni achirra naa tuqxan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Amma iddoo kanatti saayizii isinii ka'a. Iddoo kana jalatti muuziqii kan jedhu kana jalatti yoo tuqxan jechuudha buufachuudhaaf iddoo kan audioodhaan isinii bu'aa jechuudha. Viidiyoodhaan isinii bu'u. Akkuma argitan yoo asirra tuqxan audioodhaan isinii bu'aa jechuudha. Muuziqii kan jedhu kun jala kana immoo ni jira. Viidiyoo kan jedhu kun ni jira. Jala kanatti immoo yoo buufachuu barbaadan viidiyoodhaan buufattu jechuudha. Akkuma argitan kun immoo saayizii qulqullina isaatii jechuudha. Ka barbaadan irratti buufachuu dandeessu qulqullina isaa kunis ni ta'a. Kanaaf isin amma viidiyoo yoo buufachuu barbaadan viidiyoo kan jedhu kana sagalee isaa immoo jechuudha audio qofa barbaadan azalaa jechuudha. Azalatti immoo saayizii isaa qulqullina isaa haala isaa jechuudha. Ani isinitti toleen buufachuu dandeessu jechuudha kan dassin jedheen. Sanaa booda mallattoo download kan jettu kanarra ni tuqxu. Akkuma argitan iddoo kanatti lakkaa'aa jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo buusee jira jechuudha. Amma buufadheen jira jechuudha viidiyoo kana. Sanaa booda dan jettu viidiyoon gara galarii keessanitti isiniif save ta'a jechuudha. Haaluma salphaadhaan akkasitti viidiyoo kamiyyuu YouTube irraa buufachuu dandeessu. Garuu viidiyoo namaa YouTube irraa buustanii YouTube irratti maxxansuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf haala kanaa wantoota isin barbaachisan YouTube irraa haaluma salphaadhaan buufachuu dandeessu. Viidiyoo kana qofa miti ka barbaadan buufachuu dandeessu. Ani kana isinitti agarsiisee jechuudha. Amma viidiyoon kuni gara galarii kootti save naa ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan asirraa mallattoo raayitii naa godhee jira. Sanaa booda dan gootu. Haala kanaan viidiyoo kamuu gara YouTube keessanitti gadi buufachuu dandeessu jechuudha. YouTube gubbaarra. Facebook ilaalle haaluma kanaan viidiyoo argitan tokko liinkii isaa fuutanii kana qofa miti liinkii YouTube illee fuutanii appii san keessatti test gootan jechuudha buufachuu dandeessu. Karaa biraallee jechuudha siin qofa miti. Akkaataa kanaan buufachuu dandeessu siniin jira. Kana fakkaata akka irraa barattanii sabdiin qabaa akkasiniif galuu sabdiin qabaa. Kana yoo isinitti tolee like godhaa share godhaa gaaffii qabaattan koomentii barreessaa siniin jira. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.